Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu isiniin jechaa nageenyi kenna isin biraa qaqqabu jechaa warroonni Arsii Miidiyaa YouTube channel dhuftan hundi keessanuu baga dhuftan isiniin jenna. Akkamitti qormaata kutaa 8 fi kutaa 12 kutaa 6 akkamitti ilaallanna qabxii kenna akkamitti beekuu dandeenya warroonni jettanii rakkataa jirtan bakka kamiyyuu jiraattan bakka isin jirtanitti qormaata keessan teettanii karaa milkaa'ina ta'e ilaallachuu dandeessu. Qormaata kanaaf karaan isin salphatuun karaa salphaadhaan akka ilaallattaniif isin agarsiisa. Miidiyaa yoo ittanii barreessitan akkatti isinii dhufa jechuudha. Jalqabuma irratti isinii ba'a. Jalqaba irratti gaafa isinii ba'ee jedhee Arsii Miidiyaa search ittiin gootanii san booda keessa gasseenuudhaan laaltan jechuudha. Keessa gaafa gasseentan akkattiin dhufa. Gaafa akkanatti dhufe achumaan subscribe akka gootan kanaaf telegiraama keessan keessa galtu jalqaba irratti telegiraama keessan keessa galuudhaan telegiraama irraa buufachuu dandeessu. Kanaaf telegiraama irraa akkamitti seennee buufannaa qormaata kenna warroonni jettanii rakkatan telegiraama keessan keessa galuudhaan itti search gootanii Oromiyaa Education Bureau ka jedhu kana Oromiyaa Education Bureau ka jedhu kana jalqaba asumaan ittiin barreessitu san booda Oromiyaa Education Bureau ka jedhu kun isiniif dhufa. Gaafa inni isiniif dhufe jedhe qabxii keessan karaa salphaadhaan laallachuudhaan maal jettee barreessitanii check result ka jedhu kana bira dhuftan. Check result ka jedhu kana bira dhuftanii Oromiyaa Ministry ka jedhu kana bira dhuftan jalqaba irratti. Kanarratti yoo isin kilik gootan isiniif ba'a jechuudha. Grade 8 Ministry Exam ka jedhu kana isiniif haalaan lumee jalqaba irratti check my result ka jedhu kana kilik gochuudhaan gara eessaatti isin dabarsa gara registration number keessanitti isin dabarsa. First name ka jedhuu fi registration keessan hin galmeessitu jechuudha. Jalqaba irratti registration keessan kan mana barnootaa keessan irraa fudhattaniin itti galchitan jechuudha. Jalqaba irratti mee galcha isin agarsiisu step tokko maqaa keessanii fi isinis waan isiniif kenname hunda isaa itti galfattu. Akkuma itti galchaa jiru kanatti yoo itti galfattanii jettan isinis karaa salphaadhaan isiniif baha jechuudha. Karaa kanaan isinis hundi keessanuyyuu laallachuun karaa salphaadha jechuu isin akka isin hin dhibnetti isin agarsiisa. Amma laalkinu amma ba'ee jira jechuudhaan itti galcha jennaan maqaan isaaf wanni hundi keessanuu akkaataa isin barbaadanitti isiniif baha jechuu. Qabxii keessanis akkatti laallachuu dandeettanii qabxii keessan karaa salphaa kanaan yoo koomiis qabaattan top score keessanis achumarra laallatanii complaint ka jedhu kana koomii keessan achiin itti dhiyeeffattu jechuudha. Yoo gadi buufattanii ilaaluu heddanis moobaayila keessan irratti download gochuun gadi buufattanii laallachuu dandeettanii. Kanaaf akka hin dhiphanne qormaata kutaa 8 ta'e 12 6 karaa salphaa kanaan laallachuu dandeettanii. Yeroo itti aanutti kan kutaa 12tis gaafa dhufe isiniif argisiifna. Kan kutaa 6tis samoonatti gadi hin dhiifama waan ta'eef bulii 20 keessa gadi hin dhiifama jechuun haasamaa jira waan ta'eef qormaata kutaa 6tiifis karaa kanaan nu dubbisuu ni dandeettu. Kan kutaa 8tis akkanuma kanatti laallatanii kan kutaa 6s yoo isiniif dhibee steppiin isaatis karaa kanaan nu dubbisuu dandeettan isiniin jedha. Arsii Miidiyaa YouTube channel keenya akka hordoftan isiniin jecha. Thank you isiniin jedha.